Imbasiin Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti argamu cufamuuf akka jiruu fi hojjettooti qoonsilaa guyyaa 15 keessatti meeshaa isaanii walitti qabatanii gara biyyaatti akka galaniif mootummaan Itoophiyaa ajaja dabarsee jira. Yeroo duulli hidhaa lammiilee Itoophiyaa irratti banamee guyyaatti namooti kumaan lakkaa'aman mana hidhaatti guuramaa jiran kanatti imbasichi cufamuuf jechuun yaaddoo namoota achi jiranii ta'eeti jira. Naimaa Umar dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Imbasiin Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddaa keessatti argamu cufamuuf akka jiru maddeen keenya Saudi Arabiyaa jiraatan OMN itti himani. Hojjettoonni qoonsilaa guyyaa 15 keessatti meeshaa isaanii walitti qabatanii gara biyyaatti akka galaniif mootummaan Itoophiyaa ajaja dabarsee jiraachuutu himame. Akka namoonni hojjettoota qoonsilaa kanneenitti dhiyaatanii irraa odeeffatan jaanitti mootummaan Itoophiyaa ji'a fulbaanaa kana booda caasaa mootummaa haarawa diriirsuu fi namoota haarawa ramaduu fi jiru. Ta'us garuu deebiin isaanii kun hangam takka akka qabatamaa ta'e wanti beekame hin jiru jiraataan magaalaa Jiddaarraa OMN dubbise. Ayaan jiraata magaalaa Jiddaati. Konsulli isaan kaasan kan magaalaa Jiddaatti argamu. Dippiloomaatonni tokko hawaasa walitti dhiyaataniif yeroo kanneen guyyaa 15 keessatti meeshaa keessa walitti qabadhaa gara biyyaatti deebi'an nuun jedhanii jiranii sababni maali jennee gaafannu fulbaanaa mootummaa haarawaa dhaabbataa gaafa mootummaan haarofti dhaabbate bilchiginnaa qaban leenjisnee ramannaa ammaas isin gara biyyaatti dachaa nuun jedhan jiranii ajaja akkasii nuu kennanii guyyaa 15 keessatti deemuuf qophii boroora eegallawan jedhan hawaasa itti dhiyaataniif ibsa kennanii kun warra dippiloomaatotaa jeemalee waan qabatamaa mootummaarraa ibsi kennamee waan akkana jedhamin jira. Yeroo duulli lammiilee Itoophiyaa irratti banamee guyyaatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman reebamaa mana hidhaatti guuramaa jiranii fi daa'imman dabalatee namoonni hidhaa keessatti dhukkubsachuudhaan du'aaf saaxilamaa jiran kanatti imbaasiin Itoophiyaa garas jiru cufamuu fi oduun jettu gaafa dhagayamtu carraan lammiilee kanneenii maal ta'a kan jedhu namoota baay'ee yaaddoo keessa galchee jira. Imbaasiin magaalaa Jiddaa jiru kun lammiilee Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa magaalota akka Makkaa, Taa'if, Jiddaa, Jiizaan, Madiinaa fi hanga daangaa Yamanitti tajaajila kennuuf kan dhaabbateedha kan jiru jiraataan Jiddaarraa dubbifne kun magaalota kanneen hundarraa lammiileen kunneen gaafa qabaman magaalaa Jiddaa kana keessatti hidhamu gara biyyaatti kan galanis Jiddaan irraa hijaa. Yeroo ammaa lammiileen kunneen magaalota kanneen hundarraa qabamanii hidhamuun mana hidhaatti argaman namoota gara 70 ta'u kana hunda dhiisanii deemuu fi kan jiru ammatti sababni gahaanii fi ifa ta'e adda baramuu baatus hedduu nu yaaddessee jira. Mootummaan Saudi immoo daramuu ka duraan caalaa guyyaa 23 2021 booda heera haarawaa namni teessoon kamman teessoo qabus kan ispoonsara isaa biraan dalayne yookaan kafiila afaan arabaatti isa biraan dalayne to'annoo seeraa jala akka oolu waan jedhu heera baasee guyyaa 23 ji'a 8 booda sochii eegaluu jira. Saniif bakkeetti nuqdaa yookaan buufata taftiishaa kan duraan jiruun alatti bakka tokko tottolchuu jira. Haalli kun isa teessoo hin qabne miti isuma teessoo qabuuf yeroo sodaachisaa jiru kanatti mootummaan biqilaa darsoo fi guurattee gatuun hawaasa hedduu yaachise. Gama mootummaa Itoophiyaatiin dhimma kana irratti hanga ammaa ibsi kenname hin jiru. OMN dhimma kana qulqulleeffachuuf yaaliin bilbilaa gara imbaasichaa taasifne nuuf hin milkooyne.